kan biraa dhiisiitii waasappii kana jaartiin isaa kan taranne ittimi jaartii isaatii walii hidhatanii waan ta'eef innaa waasappii masaa keessaa marajaa sii kennaa itti dabalataan dammoo guruppii isaallee seerchi godhee guruppii ijoollee nama haganaa dalagee hunda seerchi godhee siif baasa waasappii keessa waan jiruuf meeqa naa kafale meeqaan naa ga'e mucaan kun ani inni kaashi naa kenne malee darasenyiidha wanti inni naa kenne hin jiru kaashi manni naa kenne kana marajaa qabadhaa fi waasappii irra baaressee fi waa hunda godhee fi kaayaa fi Totali mucaan kun naa kenne yoo jiraate ka arda kuma 11 jedhee asirratti bahee maqaa koo xureessee boo'u kuni mucaan kun totali maa inni guutumaan guututti naa kafale qarshii 3,000 fi 600. Marajaa guututu qaba jechuudha. Marajaa guututti qaba. Wanti inni lembeeka ummanni lembeeka gara laafummaan koo yoo ana hattu ka jechisiisu ta'e ani gara laafummaan koo hattuu nan jechisiisu maaliif jennaan anatu beeka waan ta'eef abbaan fedhe ana beekuu hin danda'u gara laafummaan kootii fi harka koo irraa nyaachisee obaasee ardhanni asirratti bahee 11,000 jedhee yoo maqaa namaa balleessu ta'e sokkee rakkoo hin qabu irra caalaan ka rabbiittu caala jechuudha beekaa rabbi waa hundumaayyuu kanaaf yeroo tokko tiktokii kiyyaa jedhuun ol seenaa achi kiyyaan gadi bu'ee ka'ee sitta agarsiisaa jechuudha waasappii kana keessa gadi seenee guruppii isaa keessa illee gadi seenee guyyaa waliin ji'a isaa waliin guututti kun ka kijiba hin qabne kadheen gadda kalee baarree osoo hin taane guututti akka baarree hin gaafa jalqabaa irraa akkasumatti jira waan ta'eef kanaaf keessa gad seennee laallaa dhugaa namootu abbaan dhugaa jiraatu. Otooti tiktokii isaanii seenee waan siin jira. Jechuun waan inni nama jedhe kana irratti maallaqa sobaan 11,000 jette 3,600 jette mee isarraa wanta nu hubachuu barbaadesu jira dhiifama naa godhi isa ni jedhe sana osoo hin taane ragaa inni sana fidatta waan ta'eef ati maallaqa meeqatti kennite isa haariif jettu osoo hin taane isa dhugaa maallaqa meeqatti kennite sulxishaati abdii shaggaritti miyuuti reerta kakaadhaan galgar kuma kun tokkoof 100 hotiin ito harkat kuma 500 birrii 600 irra jirti birrii 3,000 fi 300 immoo karaamaan ofirraa kaffale kan aappilaa ofirraa godhinaa jennaan aappilaa birrii aappilaa illee lafaa kennee naa kakatee ittiin haa badu an maallaqa kana hamma kana waa tokko an fayyaa qabaannaan dalagan garuu immoo inni kakatee ittiin naaf badu. Bari inni hubanneeyyuu amma fakkeenyaaf qoygaa. Kuma abdiini 3,500 malinaan kennine jedhee obboleessi keenya immoo karaamaa jedhaa jira. Karaamaa kafalachuu karaamaan kun silumaansaa akkamitti dhufe karaamaan ati yeroo karaamaa keessattu jiru abdiitti hidhatte moo utuu karaamaa keessan galee abdiitti hidhatte minaa ibsi kana laa dhaggeeffataarra teenye waan ta'eef. Itti kennadhee dalagaa jira. Aappilaa inaa godhee itti kennadhe. Aappilaa inaa godhee itti kennadhe. Dalagaa deeme ergan dalagaa deeme silkiina jalaa hin kaasu ofii isaatii waggaa danuu san hojjedhe dhaaru nama biraa ta'ee diirraa hojjete gadda maallaqa isaan fudhanne akka nama waggaa dheeraa hojjete of godha maa nama meeqa anatu ijoollee isaa qallabaa ture ijoollee biyyarraa dhufu rabbii maal taatan rabbii Sultee waa biraan aseenatti amma waa biraan aseeniiti himannaa kee viidiyoo keetiin argeera keessaaniin natti himameera waa danuu dhageenyerraa akka gootu yeroo kaansileeshinii keessan jirtu dhagaika nafichisiisi ka gaaffiidha kaansileeshinii keessa galteetti kennite moo kaansileeshinii guyyaa meeqa hojjetetti kennite moo jechuukooti kaansileeshinii guyyaa meeqa afeetti kennite moo karaamaa keessa galteetti kennite ati ayidii yeroo jammartu kana qofa addannaa baasi. Gaafan itti kennadhu ana yeroo jalqaba dhufu la yeroo jalqaba dhufu waan akkasii adda baafadheen beeku sila waan akkasii sila baradhee tuntee jiraadheeti adda baafadheera garuu kaansileeshinii naa kennaniiru kaansileeshinii gaafa naa kennanu anas hojjetu guyyaa mana keessan sii xumuraadhaan itti kennadhu gaafan itti kennadhu dawwalee kara ji'a tokko kara Habibi waayida walaa keeti Habibi waayida walaa dhiisate waayida walaa dhiisate banneerra isa kaansileeshinii fudhatteeruma itti kennite jechuudhaati utuu hin tutturinii ati karaamaa keessan gallee Okay, Abdi Shah. Tu ada babat. Abdi. Ifama wajin mucani yeroo ofitti kennatu karaamaa keessan galle jechuudha mucaan kun. La dura kan mallaqa ayyuu natti kenne jaartii isaatiif inni karaamaa keessa ture beetta.
Karamaa keessa ture jaartii kunooti marrajaa guutuu qabaan marrajaa ilaali kan ishee La. mucaa dhaggeeffadhu taraa kan jedhe Ila bolla kana bainarraa naafsiftanu angaluudha bakka jirtu naa himinan dhufaan angalchi boo maalta bolla maaliif si afaan jiru gaad biyya galuudha bolla maaliif obboleessa kiyya biyya galuudhaami mattu galuun garraa sitti haasanii bolla qilee kana balleessi gabboo maala rabbiin soban sobiin kakanna Tultisha kan ana keessatti dhugaadha kan nuti barbaannu horiisaadhaan dhugaan dhufu hin jiru atis ta'e abdiinis horiisamee wal lolamee jennaan dhugaan hin argamu hin bada dhugaan utuma jiru nama harkaa bada tasgabbooftee waa'ee biyya si galchuu dhabuu itti dhumna kan waa'ee wal asfaraarroo wal sodaachisuu ni sodaachisuu atis sodaachisuu itti dhumna miiraan deemnaan atis ta'e inni dhugaan hin badaa jechuudha miira keessaa ba'amee eddee dhugaa barbaadamu nuti abdii shaggar wanta nu godhu hin qabu ati waan nu gootu hin qabdu eddee dhugaa qofa barbaannaa jechuudha si galee gaafa naasa waasaa akkuma inni si dhaggeeffatu atis dhaggeeffatu innis immoo gaafa ati dubbattu akkuma asi dhaggeeffattu inni si dhaggeeffataa jechuudha akkasi waan ati dhimma biraa keessa hin seeniin amma dhimma ati gochuu qabdu tokkoof tokko dhimmuma kee kanarratti dhimma keetii dhimma abdii isa wal dhabdan kana waa'ee kaanii achitti dhiise jechuu barbaadeetan akkasitti hubadhu inni xumuruu waan jedhe eddeetti dhaabee ka'u sana booda deebiin afaan ittiin qabin jechuu barbaadeetu wal lolama waan ta'eef amma mucaanii karaamaa keessa tun hin galiitti kennadheedhe hayyee abdii mucaan karaamaa keessa guyyaa meeqa galeessitti kennate aywa maashaallah mucaan natti hin kennine ganzaba mucaa ilaa hojjedhu natti hin kennine kanatti kennate jaartii inni karaamaa keessa ture karamaa keessa tureeti jaartiin naa dalagi jettee isa booddee na jalatti dalagdaa fi gaafa eeyyamni dhufe yookiin ammoo diskaawuntii qaba an beekta viizaan Dubaay yoo ta'e diskaawuntii qaba achi booddee natti kennitee ka ishii kuni kootaan shamarranii hin jiru achi booddee inni karamaa keessa ture duruma jechuudha achi booddee bakka isaa dalagii diskaawuntii godhiif jedhanii paaspoortii isaa natti kennan kan ishiitiin as jechuudha. Boy abdii dhaabi amma deebii kee gana guutuu isaatti deeffatta gati deebi isheen qaxxaamuraan isii gaafadhe tokkummaa akkamitti adda baafna mucaanii yoo abdiitti yeroo kannatu kaansileeshinii dhuma fayyaatti kennannaan karaamaa keessa gale abdiin waan jedhu jedha asirratti dhugaadhuma dubbanna jechuudha maaliif namoonni hedduun kaansileeshinii jechuun jee tokkoo fi mootummaan kenna namaa jee tokko sana keessa yoo iqaamaan hojjetanne idaa keessa gala abbaan iqaamaa sun jechuudha kanaaf warri ijoollee hirkaa sinii hojjenna iqaamaa jedhanii hirkaa fuudhanii kaansileeshinii keessa galchanu antara idaa mootummaa keessa galchanu idicha yoo kafalan jala rakka gooti akkuma baarkitte jechuudha hundi keenya isiin waamaa warratti nu waamtaa tokkummaa kana damaa banne kaane dabarfanne kaampaanii isa galche wajjin kaampaanii osoo inni karaamaa keessa jiru galche wajjin dawwalee aswaama yoo barbaadde namicha Paakistaanicha san illee akka warratti nu waamtaa tokkummaa warratti nu waamtaa qoyaa innufti warratti nu waamtaa tokkummaa obsi sultika jaraan obsaa warra waamna warra naa waami egaa dubbadhatte booddee Waris cobbuu dubbate jechuun barbaaduudhaan abdiidhaaf isin dubbadhu baay'een jaalladha baay'een kabaja dhugaadha soddaadha kabaja guddaa kenne bakka haqaatti nama kuma lamaan nu taajjabaara. Warra kee nuuf hime. Miyuutii irra jirti. Miyuutii irra jirti. Wantu galchi kunoo lakkoon tokko barreeffataa jirtu wantu. Okay, iftuu naabuu ishee iftuu qashtii naabuu ijoollee biiftuu faashin tiiktookii gaafa siinna bira turtu jalaa guban jechuudha. Biiftuu faashin fooloo godhaa namni fooloon goone akkaawuntii siinna jala turteeni isii kami? Qoy nan galchaa isheen alaal ijoollee biiftuu faashin gaafa siinaa waliin dubbataa turte akkaawuntii isii irratti cufanii jechuudha hin gubanne jechuudha. Namanna jalaa hatame jennaan jalaa gubanii biiftuu faashin akkana fooloo godhaa jechuu barbaada. Waan barbaada isii kana warri kee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum isii kana turtishaa isii kana. Isiidha. Ana. Isiidha. Qoy gawanan gaafadhu qaba tokko boontu akkam jirta? Nagaa keeti. Nagaadha waa tokkitti si gaafachuu si waamne. Nagaafadhu. Ayyee waa sarratti isin jira waan ta'eef kana booddee ragaa isinitti barbaanna ragaa fidatti lamanu. Mucaa yeroo abbaa manaa keetii abdii shaggaritti kaansileeshinii isaa ergitu guyyaa meeqatu irra jira kaansileeshinii immoo idaa irra jira mucaan jaarsa keessa.
Iddaan irra jiru guyyaa 3 qofatu irra jira. Karaamaa keessa galee jechuudha. Guyyaa 3tu irra jira. Nagaarta. Inda gama dubbat mube dhaggeeffadhati sirriitti deebiraan dhaqin qalbiin. Bakka waan ani gochuu barbaade bakka sana booda. Dhaggeeffadhu kasitani maanta kalamaan isin dhaggeeffadhu inni abdiin birrii 3,500 natti kennamee jedhe dhaggeeffadhu. 3,600. Okay, 3,600 asitti kennamee qarama maaliin kaffaltee appilaayitii maaliin goote kana duwwaa naa deebisi. Kana deebisuu kan yaada hin jira marrajaa guutuu si kennaan. Naa deebisi ayyee uummata kan keessatti birrii 3,500 qaramaan kaffalamee birrii meeqa handaa gadi appaayi appilaayitii goote silkii biraan gadi bu'ee ragaa guutuu si kenna ragaa guutuu uummata kan kennaa faaya tiiktooki biraa seene silkii kiyyarraa jechuudha. Ayyaatti dhaggeeffadhu. Amma tokkummaa kan gaafattanii miti ishii kaan itti deebi'u. Gubee waan irraa barbaaddu gaafattee fi fudhattee tokko wannan barbaade baay'ee beektaa karaamaa keessa tun galiin mucaanii waraqaa ji'a tokko guutuu ofirraa qabutti kenninsee hidhaa mootummaatti lakkaa'uu jammarraan itti kenne waan ta'eef kana dhiis bakka karaamaa mucaanii ofirraa kafalate wanti namni lakkaa'atuuf hin jiru. Ilaa kaffallee kaffallee laa sanni dhaggeeffadhu. Hidhaa kan kaffalatu abbaadha tokkummaa meeqayyoo ta'u yoo karaamaa keessa galtee natti kennatte tokkummaa kanaan wanumaan Dubaay ni beeka waa biraa dubbanna malee. Suntaal sagalee daddooti. Suntaal sagalee dadhu mubee. Waan obsaasin. Mubeetiin dubbadhu. Birriitti kenname nuyi miyati bakka erga beette birriitti kenname guutuu. Dhaggeeffadhu ilaa micaa kana birrii 3,600 duwwaan dirqaa fuudhee jedhe. Birriin itti kennamee jiru diraama 10,000 fi 100. Akkatti kennitan tokko lama ilaalu cima. Kan itti kenne diraama 10,000 fi 100. Akkatti kennitan himadhaa. Himadhu. Gaafatti dhaggeeffadhu gaafatti birrii 2,800 waan mubaarak wantu dhagaye manatti fuudhe sagalee waan mubaarak si gaafatu obsi goman mubaarak si gaafatu kallattiidhaan itti naa deebisu. Ammaan hin dubbadhu isiina dubbatu. Mubaarak qofa daradari bakka. Sabadha. Wooma birrii tokko 2,3 akkatti kennite. Itti madhu hin dhaggeeffanna. Hin asii jala naasofna. Tokkummaa yeroo tokko. Diraam. Mubee. Mubaarak. Abdi akkam jirta Abdi? Qoyaa dubbattu ishee. Ijatiya tokkotti mawaasni hin jedha. Dura wanti natti biyya keessa qabataa deemaa turtan mucaan hin qabaa guutuu natti kenna jedheera takka jedhi. Lammaffaa dammoo ani kan jedhe waa'ee karaamaa keessa osoo hin haasofne qarshii 1,100 kennanii jedheera. Kana hunda waa'ee karaamaa waa'ee minaamni kanneen dammoo marrajaan ganaa dhiyaa waan ta'eef kana dammoo asitti osoo dhaabbate ana kiyyatti maaliif jennaan ganaa jira waan Abdisha waan godhe gaafadhu Abdisha birrii 1,000